هيا أركفوني أردفتوتا يوتيوب channelي من قاسو يترقمتان هندوم كيسانيو أكم يرتن أكم ساكن ديسان سنجيتشا داكا قجار برنوت حدثي كاو إسنف بفجر جرا برنوت قجار أكنا رموتيو انتوت هاراو كبرتنا بدي كبا يوتيوب كينا سبسكرايب لايك شير gochuudhaan nu qarqara barnoota adda akka argattamu abdiin qaba jabaadhaa isin jedha nu waliin turtii gaarii akka taasisan abdii qaba ashamaar kafune hordoftoota page kana yookiin immoo YouTube channel Amin Qasoo nagaa wal argine turre haa ta'u garuu saamuna video dosin waraabin barnoota tokko soo waliin qodin adda turre jirra jechuudha isa kanaaf dhiifama nuuf qolchaa jechaatini guyyaa har'amoo leenjii adda ta'e qabadhe isaanii dhiyaadhee jira jechuudha soo gama leenjiitti hin dabrin jechuudha warroonni YouTube kan koo hin beekne jechuudha YouTube Amin Qasoo jechuudhaan YouTube koo subscribe like share gochuudhaan nu qarqaratin hanqina jiru comment jalatti nu barreessuudhaan dogongora jiru wanta sirraa'u qabu akkasuma wantoota isin barbaachisu comment jalatti nu barreessu hin dagatinaa isin jecha egaa ka guyyaa har'aa barnoota addaati qabadhe dhufee jira jechuudha eenyumaafu sirriitti kan qarqaartu jedheetiin kan yaadu jechuudha iseenis nama tokko karaa qajeelaa deemuudhaaf maal isa barbaachisa karaa qajeelaan maali karaa salphaan ta'u laala jechuudha egaa ka akkuma sirriitti jiruutti jechuudha wantoota deemuuf namni tokko ni deema garuu maaliif akka deemu beeku jijjiirama barbaada keessaa jijjiirama ni barbaada jijjiirama barbaada malee haala kamiin jijjiiramuu qaba maal na barbaachisa akkamittaan jijjiirama wanti jedhamu harka bada jechuudha wanta deemuuf bira ga'uuf kan nuti deemnu sirrii yookiin daandii nuti deemnu karaa nuti deemnu sirrii ta'uu qaba karaa sirrii ta'een deemuu qabna jechuudha wanta argachuu barbaadnu tokko ni arganna kallattii kamiinuu deemnan ni arganna jenna malee daandii nuti ittiin argannu sun haala kamiin argachuu dandeenya akkamitti argachuu dandeenya maal gochuu qabna maaltu nurraa eegama namoonni hedduun wantoota saraa barbaachisu osoo hin godhin akkamitti argachuu dhabee jedhan akkamittan argadhaa jedhan kanaaf nuti daandii nuti deemnu sun sirrii yoo ta'e wanta san yeroo salphaatti argachuu dandeenya garuu immoo daandii nuti irra deemnu sirrii miti taanaan haala nuti deemnu sirrii miti taanaan argannaan keenyas baay'ee gadi bu'aa jechuudha karaa nuti deemnu sirrii taanaan milkaa'uu hin dandeenyu milkaa'uu aarsaa guddaa nu kaffalchiisuu danda'a yoo maal ta'e yoo karaa sirrii ta'e hin deemin daandii nuti deemnu baay'ee faallaa ta'e iddoo sila arganu dhiifne haala salphaadhaan kallattii nuti sila argachuudha qabnu haala salphaan argachuudha qabnu osoo jiru nuti maal taana kallattii faallaadhaan yoo deemnuti hin jenne argachuu hin dandeenyu maaliif aarsaa yeroo gabaabatti kaffallee wanta nu barbaachisu yeroo gabaabatti arganu daandii sirrii irratti daandii sirrii hin taane irratti wantoota dheeraa nu kaffalchiisuu danda'a wanta barbaannu karaa sirrii dhiisne karaa hin taaneen kan deemnee barbaannu jechuudha fakkeenyaaf akkuma fakkii kana argaa jirtanii jechuudha rakkina keessa si galchuu ni danda'a rakkina keessa illee si galcha daandii nuti deemtu sirrii miti jijjiirama barbaada namni jijjiirama barbaadu hin ta'u garuu daandiin deemsu sirrii miti waan ta'eef maal ta'a rakkina keessa galuu danda'a rakkina keessa galachuudha kanaafiyyuu nuti wantoota nu barbaachisan argachuudhaaf wantoota nu barbaachisan argachuu ni yaadan namaa wanta nu barbaachisu ni argachuu qaba jedhee ni yaadan garuu immoo wantoota isaa barbaachisu gochuu qaba jechuudha akkasuma rakkinni karaa sirrii hin ta'iniin maali jedha kuni hamma argachuu caalaa yookiin immoo hamma argannu caalaa aarsaa guddaa nu kaffalchiisa rakkinni karaa sirrii ta'e faallaa yoo deemne karaa faallaa yoo deemne hamma argannu caalaa aarsaa guddaa nu kaffalchiisa jechuudha wanti nu argannu waan xiqqoo ta'e ifaajiin keenya baay'ee guddataa jechuudha akkasuma wanta barbaannu sa'aatii barbaannetti argachuu hin dandeenyu jechuudha karaa faallaa yoo deemne wanta barbaannu san sa'aatii barbaannee miti waggaatti argachuu hin dandeenyu garuu sirrii ta'a taanaan sirriidhaan deemni taanaan sa'aatii barbaannetti wanta barbaannetti sa'aatii barbaannetti argachuu hin dandeenya jechuudha wanta yaadne keenya san argachuu hin dandeenyudha yeroo dheeraa nurraa fudhata
akkasuma immoo humna keenya nurraa fudhata karoora keenya nu harkaa qisaasisa karoora ilmi namaa kamiyyuu karoora ni qaba namni karoora hin qabne jira jedhee yaadu hundumti keenyumaanni karoora ni qabna karoora nuti qabnu kana immoo karoora keenya maal ta'a nu harkaa qisaasisuu danda'a karoora guyyaa qabu jira ka sa'aatii jira ka torbee ka guyyaa ka ji'a sadii ji'a jahaa ka waggaa sadii kana qaba karoora ilmi namaa jechuudha wanti hojjetu kam irratti iyyuu karoora guddaa ni barbaada ilmi namaa jechuudha kanaaf nuti karoora keenya san galmaan ga'uudhaaf karaa sirrii yoo deemnu yoo karaa sirrii deemnu karoora keenya sunillee nu harkaa qisaasee hafuu danda'a jechuudha kanaaf kana beekuun isirratti beekamaadha jechuudha akkasuma immoo wanti miidhaan nuti fidu jechuudha beekumsi nuti qabnu nu harkaa hir'achaa deema jechuudha dandeettii nuti qabnu ofitti amanamummaan nuti qabnu fedhiin barbaadu nuti qabnu confidence ofitti amanamummaan nu qabnu maal ta'a karaa faallaa yoo deemne hojii namni irratti milkaa'e tokko haala kamiin akka inni milkaa'uu hin beekne inni karaa sirrii deemee milkaa'e nuti immoo karaa faallaa deemne milkaa'uu hin dandeenyu kanaafiyyuu maanni fedhiin nuti hojii saniif qabnu nu harkaa gadi bu'e jechuudha parsantii gadaanaa nu harkaa ta'a jechuudha kanaafiyyuu akkamitti sirraa'uu qabna akkamitti milkaa'uu dandeenya ka jedhu daandii sirrii ta'e deemuu qabna jechuudha akkasuma fakkii itti aanu akkuma argaa jirtan kana wanta barbaadu osoo wantoota gochuu danda'u san isa bira jiru wanta isa bira jiru san osoo fuudhee ittiin hojjete osoo fuudhee ittiin godhee kan milkaa'uu danda'u kan yookiin immoo argachuu danda'u wanta isa bira jiru kana hojii itti wallaaluudhaan wanta isa bira jiru kana hojii itti wallaaluudhaan maal godha yeroo dheeraatti fudhate milkaa'uu irratti jechuudha kanaafiyyuu wanta hojjennu tokko akka ittiin hin yaadne kan nu taasisuudha jechuudha kunniin wanta hojjennu tokko itti yaadne xiyyeeffannoo yoo focus yoo irraan kaatiin xiyyeeffannoon hin jiru taanaan wanta hojjennu sun kallattii kamiin akka hojjennu eessa akka deemnu maalaan akka deemnu haala kamiin argachuu akka dandeenyu baay'ee nu harkaa gadi bu'a jechuudha kanaaf egaa baay'ee kan namatti tolu jechuudha leenjii kanarraa waan guddaa akka baratan immoo abdii qaba jechuudha leenjichi kun immoo hin xumuramne viidiyoo biraatiin haala ta'eedhaan itti deemnee kan xumuru ta'a leenjii kana itti dhiyaatanii haala kamiin milkaa'uu qabna namni tokko karaa salphaa milkaa'uudhaaf barnoota fudhachuun barbaachisaadha jechuudha kanaafiyyuu barnoota kana haala salphaadhaan wanti amma laalli kun guutumaan namni tokko daandii sirriin taane yoo deeme haala kamiin milkaa'uu danda'u kan jedhu jechuudha haala kamiin milkaa'uu danda'a ilmi namaa tokko akkamitti of jijjiiruu danda'a kan jedhu mootiyyuu viidiyoo itti aanu deebinee waliin ni laallaa isa kana laaluudhaaf YouTube subscribe like share waliif gochuudhaan wanta guddaa akka barannu abdii guddaan qaba galatoomaa sin jedha see you at the top thank you galatoomaa hordoftoota page yookiin YouTube channel kiyya isin galateeffadha isin jaalladha galatoomaa